Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuu Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haara qabachaa har'as viidiyoo addaatti walitti deebineetiin jira. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan ilaallu akkaataa ittiin bara haarawaa 2018 kana keessatti jiruuf jireenya keessan hamma ta'e tokko ittiin jijjiirachuu dandeessan iccitiiwwan 5 isiniif qabadheetiin jira. Egaa iccitiiwwan kanneen 5 beektanii wantoota nama isiniif ibsuudhaaf deemu kanneen irraa fagaattanii wantoota sirreeffachuu qabdan yookaan sirreeffatan ta'e bara kana keessatti bara milkii ittiin milkaa'uu dandeessan. Namoonni naannawa keessanitti waggoota muraasa darban dura argitan kan wajjin turtan kan isin biraa jijjiiraman maaliif jijjiiraman isin fakkaatu? Akkuma keessan namaadha, akkuma keessan maayindiseetii qabanii, akkuma keessan yaaduu danda'anii, akkuma keessan fiizikaalli qaamni isaanii guutuudha. Maaliif jijjiiraman? Namoonni naannawa keessan irratti abbaa qabeenyaa ta'an akkuma keessanitti dhalatanii maaliif jijjiiraman isinitti fakkaatu? Iccitiiwwan kanneen 5 waan beekaniif. So iccitiiwwan kunneen 5 maalidha? Tokko tokkoon kana wajjin ilaalu ta'a. Namoonni bara 2018 kana keessatti jijjiiramuu barbaadan viidiyoon tun isiniif qophoofte. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan viidiyoowwan akkanaa kan isin gammachiisan kan isin irraa baratan kan akkanumallee hojii ittiin uumachuu dandeessan akka irraa argataniif warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channelii kana ta'e subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Amma gara barnooticha keenyaatti ceena. Egaa namoonni addunyaa kanarratti miiliyoonera ta'anii, biiliyoonera ta'anii doolaara isaanii kaampaaniiwwan gurguddaa sochoosan biyya keenya keessatti illee namoonni isin beektan namoonni kaapitaala guddaa qaban miiliyoonera abbaa qabeenyaa ittiin jettan kunniin hundi isaaniiyyuu akkuma keenyadha kan dhalatan. Ji'a 9tti dhalatan hundi isaaniitii yoo jedhu. Uumamni keenya illee tokkodha. Garuu garaagarummaan akkaataa itti fayyadama jiruuf jireenyaatti garaagara nu godhe. Isaan kan hiyyeessa, isaan kan rakkataadha. Isaan kaawwan immoo abbaa qabeenyaa taasisee namoonni naannawa keessanitti waggoota darban baay'ee dura beektan abbaa qabeenyaa ta'aniitiin kan mul'atan kuffaa fuuldura isaaniitti wanta argamu maal akka fakkaatu waan beekaniif. So iccitiiwwan kunneen 5 maalidha? Amma isiniin haara qabu. Iccitiin tokkoffaa konfidensii qabaachuudha. Egaa namoonni hundi isaaniitiyyuu yeroo dhalannu gara haadha keenyaatii baanu nama taaneeti kan uumamu. Ergasii immoo adeemsa keessa sammuu keenya bal'ifachaa deemna, ilaalcha keenya bal'ifachaa deemna, barnoota keenya bal'ifachaatiin deemna, wantoota bal'aa bal'ifachaa deemna. So akkuma dandeettii keenyaatiin maalidha? Konfidensiin keenya garagara. Fakkeenya isiniif haa ibsu. Namoonni YouTube channelii banatanii YouTube channelii irratti hojjechuudhaaf fedha qabdan. Garuu konfidensii dhabdan meeqa keessantu jira? Mee yaada keessan komentii irratti naaf barreessaa. Namoota baay'eetu YouTube channelii irratti banatee successful ta'ee qarshii gaarii irraa argachaa jira. Akkasuma immoo namoonni kanneen caalan namoonni baay'een YouTube channelii banatanii YouTube channelii isaanii irratti hojjechuu ni barbaadu. Garuu immoo sodaa irraa kan ka'e of duubatti deebanii osoo irraan hojjetin hawwiidhaan kan hafan baay'eetu jira. Namoota baay'eetu dhufee social media kanarratti of jijjiire jiruuf jireenya isaanii kan maatii isaanii akkanumallee irra darbanii biyya isaanii kan jijjiiran baay'eetu jira. Isaan kunniin konfidensii yookaan immoo ofitti amantummaa guddaa waan qabaniif tokkoffaa irratti iccitiin jiruuf jireenya keessan jijjiiruudhaaf yookaan bara haarawaa kana keessatti illee of jijjiiruudhaaf isin barbaachisu konfidensii qabaachuudha. Wanta hojjettan, wanta karoorfattan, wanta hojjechuudhaaf yaaddan, wanta sammuun keessan isinitti himuu fi fedhiin keessan keessa keessanitti argamu tokko hojjechuudhaaf duubatti jechuu hin qabdan. Konfidensii qabaachuu qabdan. Fakkeenya abbaan qabeenyaa tokko makiinaa tokko ni bita yoo jedhe yeroo san daayirektilii bita. Hin qabas tokkoffaa lammaffaa konfidensii qaba akka qabus ni beeka argachuu kan danda'u ni beeka. Nuti immoo warroonni isaanii gadi jiru maalidha? Isaaniin haguugamneen ittiin jira yookaan immoo isaan jalatti dippeendi taanee ittiin jirra. Abbaa qabeenyaatti jettanii yeroo kabajan biyya keenya Itoophiyaa keessatti salaamata namoonni yeroo wal kabajan argaa jirtiin jirtanii naannawa keessanitti abbaa qabeenyaa yoo ta'e jettaniiti miti kan kabajan. Maaliif? Namni sun konfidensii qaba, abbaa qabeenyaas qaba, jijjiiramas agarsiiseetiin jira. So ni kabajanii jechuudha. So addunyaa kanarratti kabajamuudhaaf wanti guddaan maalidha? Konfidensii qabaachuudha. Ofitti amantummaa. Ebalumaan naan jedha. Kun maan naan jedha. Wanti jedhu dhaabuu jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti iccitiin jiruuf jireenya abbootiin qabeenyaa addunyaa kanarratti illee sadarkaa tokkoffaa irraa kaasanii hanga dhumaatti jiran hundi isaaniitii yoo jechuudha. Konfidensii mataa isaanii qaban. Wanta hojjetan kamirratti konfidensii qaban. So namoonni gadaanaa jiran yeroo muraasatti dhufanii of jijjiiraa jiran kana illee yoo argitan konfidensii qaban. Konfidensiidhaan social media kanarratti haasanii konfidensiidhaan hojii isaanii hojjetanii konfidensiidhaan wanta barbaadan, wanta fedhii isaanii, wanta dandeettii isaanii hojjetan. Konfidensiin bu'uura jiruuf jireenya ilma namaati. Konfidensii qabaachuun tokkoffaan isa kanaadha. Namoonni kufaatiin isaanii, namoonni dadhabbina guddaa qaban warroota konfidensii hin qabnedha. Ofitti amantummaa jechuudha. Lammaffaa irratti jireenya keessan jijjiirachuu barbaadan hiriyoota jaalattan, hiriyoota naannawa keessanitti argaman
adda baafachuudha. Yeroo baay'ee kufaatiin ilma namaa kan jalqabu hiriyyaa hedduu jaalatuun. Hiriyyaa hedduu ati jaalattutu kufaatii kan keetiif sababa ta'a. So hiriyyaan kan kee ofii kee ta'uu qaba. Yeroo ammaa kana keessattuu hiriyyaa qabaachuun murteessaadha. Garuu hiriyyaan ati filattu kun hiriyyaa kamiiti? Hiriyyaa suusii qabu. Hiriyyaa yeroo hundaa jimaa qabu. Hiriyyaa yeroo hundayyuu araada adda addaa qabu yoo ta'e yeroo hundayyuu garri inni itti si harkisu gara araada kanneeniitti. Garri inni itti si harkisu gara saatii kee ittiin gubduudha. Yeroo kan kee hojiitti jijjiiruu hin dandeessu. Yeroo hundayyuu wantoota kanneen irratti akka dabarsitu si taasisa. So namoonni jijjiiramuu barbaadan hiriyyaa keessan filachuudha. Wanti isin barbaadan, wanti isin ta'uu barbaadan, jijjiiramni isin barbaadanii fi hiriyyaan keessan maal akka ta'e kompeer godhadha. Yeroo baay'ee namoonni kufaatiin isaanii kan jalqabu namoonni fiichariitii baay'ee qaban, namoonni mul'ata baay'ee qaban, namoonni sadarkaa baay'ee gahuu danda'an, namoonni sadarkaa guddachuudhaan namas jijjiiranii uummatas jijjiiruu danda'an, namoonni addunyaa kanallee yaada isaanii jijjiiruu danda'an keessattuu kan ittiin kufan, kan ittiin sadarkaa yaadame san ittiin gahuu qaban hiriyyaadha. Hiriyyaan gadheen gasi oofti malee horsiin ooftu. So kanaaf hiriyyaa akkamii qabdan? Hiriyyaa keessan filadha. Hiriyyaa hedduu tokko jaalatan akka lubbuu keessanitti jaalattanillee yoo ta'e hiriyyaan sun isin hin madaalu. Ilaalchi isin qabdan hin qabu taanaan ilaalchi keessanii fi kan hiriyyaa keessanii sun gargar ta'e taanaan hiriyyaa sanirraa fagaachuun dirqama keessani. Sababni isaas hiriyyaan si kuffisa. Gaafa ati kufte hiriyyaan sun ol si qabu. By the way, namoota addunyaa kanarratti jijjiiraman kana keessa namoonni yeroo jijjiiraman maaliif namoota kaleessa wajjin turan hiriyyaa kaleessa jaalatan wajjin jaalatan qabeenya argatanii booda maaliif dagatan isinitti fakkaata? Maaliif hin yaadanne isinitti fakkaata? Maaliif nageenya iyyuu gaafachuun itti ulfaata isinitti fakkaata? Sababni isaas erga jijjiirame booda eessa akka jirtu iyyuu sin beeku. Hiriyyaan ati akka lubbuu keetti jaalatu kun jechuudha. So yoo ati jijjiiramte garuu hiriyyaa miiliyoonaan hiriirsuu dandeessa. Hiriyyaa miiliyoona qabaachuu dandeessa. Kan akka lubbuuttis jaalatu, kan sillee kabaju, kan sillee ulfeessu. Yeroo ammaa kana nageenya iyyuu qabaachuun yoo qabaatteedha jedhameetiin jira. So kanaafiyyuu jalqaba irratti hiriyyaa keessan filachuun murteessaadha. Namni jiruuf jireenya kan koo ni jijjiiradha jettu. Lammaffaan hiriyyaa filachuudha. Sadaffaan pilaanii qabaachuudha. Yookaan immoo karoora qabaachuudha. Maaliif jiraatta? Addunyaa kanarratti yeroo jiraattu jiruuf jireenya kan kee keessatti kan jiraattu maksimum ilmi namaa addunyaa kana irra ni jiraata jedhameetiin kan yaadamu waggaa 70dhaaf. Maksimum achi olis jiraachuu dandeessa, achi gadis jiraachuu dandeessa. San rabbitti harkaa qabu. Gaafa uumamtu duutee waan ta'eef. So jiruuf jireenya waggaa keessa jiraattu kana keessatti ati maal hojjechuudhaaf barbaadda? Maal jijjiiruudhaaf barbaadda? Maal fooyyessuu barbaadda? Biyya keetiif, maatii kan keetiif, dursa immoo ofii keetiif. Nama of jijjiiratu maatii jijjiira. Nama maatii jijjiiratu immoo biyya jijjiira. So kanaafiyyuu ati dhaloota jijjiiramaa ta'uudhaaf of jijjiiruudhaaf pilaanii qabaachuu qabda. Karoora qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf isin haa kaasu barataan tokko yeroo jalqaba kutaa tokkoffaa ni seena. Kutaa tokkoffaa erga seenee ABCD barata. Ergasii kutaa lakkoofsisaa kutaa 12ffaa ni fudhata. Ergasii immoo yuunivarsiitii ni seena. Ergasii immoo yuunivarsiitii irraa eebbifame immoo sadarkaa dooktereetiin ta'uu danda'a. Damee kamiiniyyuu haa eebbifamu hojii hojjechuudhaaf pilaan godhaa yookaan immoo ni qacarama. Erga qacarame booda immoo namni qacarame hojii kan argatu irniidha. Qarshii argachuudha. So kanaafiyyuu namni kun qarshii erga argatee booda immoo pilaanii biraa uummata. Maaliif? Dhaabbata wayii uumuu yookaan immoo of jijjiiree maatii ofiis jijjiiruu qabeenya san akkaataa ittiin pilaan godhu hojjechuudha. So kana keessa namni darbu nama akkamiiti? Nama karoora qabu, pilaanii qabu qofatu sadarkaa kana keessa darba. Namni karooraa fi pilaanii hin qabne immoo sadarkaa kanneen keessa darbu gonkumayyuu hin danda'u. Baratee barumsa isaas fixuu, qabxii gaariis galmeessisuu, nama gaarii ta'ee hojjetaa cimaa ta'uu, akkanumallee of deeggaree qabeenyaan of deeggaree maatii isaas deeggaruu, biyya isaas deeggaruu hin danda'u. So nama dadhabaa jedhameetiin addunyaa kanarratti illee himamu. Hayyoonni waa'ee karooraa kana yookaan immoo pilaanii kana baasanis namni dadhabaadhaa fi kufaatiin jalqaba kan jalqabu nama pilaanii hin qabne. Namni pilaanii hin qabnee fi namni ija hin qabne tokko jedhan. Maaliif? Akka jechaatitti kan isin kaasaatiin jiru maaliif? Namni fakkeenyaaf ija hin qabne rabbiin karaa biraatiin ni qarqara. Karaa biraatiin akkuma tokko sirraa hir'ise tokko siif kenna rabbiin kenna. Alhamdulillah hin hundaaf iyyuu jechuudha. Garuu wanta si fuuldura jiru tokko arguu hin dandeessu. Namni pilaan hin qabne illee wanta mul'ata of duratti qabu. Mul'ata bakka gahuu barbaadu san qabu hin qabu jechuudha. Biyya keenya keessatti by the way biizinasni ni jira, qarshiin ni jira. Wanti hojjettu hundiyyuu ni jira. Ni jiru jedhama biyya keenya keessatti ni jira. Online kanarratti yeroo ammaa kana ni jira.
Namoota baay'ee jijjiirree ittiin arginee ittiin jira waan ta'eef. Garuu nama pilaatfoormii kana iskiilii isaa qabaatee dandeettii isaa qabaatee isa hojjechuu danda'utu dhabame. Rakkoon keenya addunyaa wajjin deemuudha. Teekinooloojii addunyaa kana wajjin deemuu dhabuudha malee hojiin onlaayinii irratti hojjetanii namoonni baay'een yeroo gabaabaa keessa jijjiiraman argaatiin jirtan. So kanaafiyyuu lammaffaan pilaanii qabaachuudha. Eessaa kaatee eessa akka deemtu. Guyyaa tokko keessatti maal hojjechuu qabdu. Torbee tokko keessatti maal hojjechuu qabdu. Ji'a tokko keessatti maal hojjechuu dandeessu. Waggaa tokko keessatti immoo hunda isaaniitii wanta hundayyuu wanta hojjetu keessa karoora qabaattee karoora sanarratti hojjette successful wanta ati taaneef yookaan immoo wanta ati jiruuf jireenya kan kee hin jijjiirreef tokko illee hin jiru. Rabbii kee yoo itti kadhatte jechuudha. Inni afuraffaa fi inni biraa immoo rabbii kee itti siiquudha. Egaa akkuma amantii keenyaatiin hundi keenyayyuu akkuma amantii keenyaatiin warri kiristaanas, warri pheenxees, warri musliimaas hundumtiyyuu amantii mataa isaanii itti qaban. So yeroo hundayyuu gara rabbii keetti dhiyaachuudha. Egaa isa kana gorsa dandeettii isaa qabaadheetii yookaan immoo dandeettii amantii qabaadheetii miti kan isiniif ibsaatiin jiru. Hangam beekurraa garuu namoonni gara rabbii isaaniitti dhiyaatan. Namoonni gara amantii isaaniitti akkuma amantii keessaniitiin gara itti yaadanitti gara rabbii keenyaatti yoo dhiyaatan karaa ni argatta. Rabbiin keenya subhaana wa ta'ala yoo qabeenya naaf kenne qabeenya kanaa naaf kenne rabbii kiyya yoo itti kadhatte qabeenya har'a qarshii san harka keetti siin kennu. Kan sii kennu sababa ittiin jijjiiramuu dandeessu siif kenna. Sababa sana immoo ati argachuudhaaf maalidha? Tattaafachuu qabda, socho'uu qabda. Yeroo baay'ee riskiin maal keessa jirti jedhan deemsa keessa jirti jedhan. Maaliif yeroo sochootu yeroo deemtu bu'aa bayii baay'eetu jira. Bu'aa bayii baay'ee kana keessa yeroo darbitu maaltu jira? Riskiitu jira. So riskii kana immoo karaa rabbiin karaa ittiin si jijjiiru sitti agarsiisa. Malee qabeenya san har'a siif hin oolu. So karaa itti ittiin jijjiiratu garuu siif kenna. Argitanii? Karaa san barbaaddee argachuun siidha. Fakkeenyaaf namoonni tokko yaa rabbii kee maaliif akkanatti hiyyeessa na gootee si jedhan. Sittu hiyyeessa ta'e filatee maaliif yaa rabbii kee na qarqareetti gara rabbiitti dhiyaattee rabbii kee kadhachaatiin ergasii immoo hulaa inni siif bane sana immoo barbaaduu qabda. Jiruuf jireenya kan kee keessa socho'uu qabda. Pilaanii qabaattee waan adda addaa socho'uu qabda. Yoo socho'in homata akka wanta ati kadhatteefi miti. Karaa qulqulluudhaan gara rabbii keetti dhiyaachuun dirqama jechuudha. Egaa mana rabbii keetti dhiyaachuun rabbii kan kee leellisuun guyyaa guyyaadhaan hojii guyyaa guyyaati jechuudha. So sa'aatii sa'aatiidhaan sa'aatii si eeyyamame san keessatti hojjechuun dirqama keeti jechuudha. So namni jijjiiramuu barbaadu nama rabbii isaatti dhiyaateedha tokkoffaan. Maaliif hulaa ati hin beekne hulaa jiruuf jireenya kan kee ati ittiin jijjiiruu dandeessu siif bana waan ta'eef. Shanaffaan egaa rakkoo uumamu hundaafiyyuu uumaa talaachuudha. Abbootiin qabeenyaa maaliin nu caalan isin fakkaate? Warroonni addunyaa kanarratti miliyoonara ta'an, biliyoonara ta'an kunniin wanti nu caalaniif riskii fudhatan. Wanta uumamu hundaafiyyuu rakkoo uumamu hundaafiyyuu riskii fudhatan. Nuti immoo eebade jenna. Hin jedhamu miti. Garuu akkas jedha namni keenya wanti tokko bilbilli kun osoo yoo jalaa bade ni rifata. Maaliif riskii fudhatu? Rabbi keenya irraa fudhate borus naa kenna jechuun danda'u. Konfidensi ittiin qabu, riskii ittiin qabu jechuudha. Maaliif dhabiitee isaa qofa san beeka. Ati dhabiitii kan kee akkuma jirtu ta'ee yoo irratti hojjette kanaa ol argachuu dandeessa. Har'a tokko yoo si jalaa buute rabbi sirraa fudhate. Kan san caalu immoo siif kenna hulaa siif bana rabbiin asii yoo sirraa fudhatu asiin hulaa biraa siif bana. So kanaafiyyuu maalidha? Riskii qabaachuudha. Wanta hojjettu kam keessatti kufaatii yoo jiraate. Wanta hojjettu kam keessatti bu'aa bahiin yoo jiraate. Wanta hojjettu kam keessatti kufaatii yoo jiraate gadadoo yoo jiraate rakkoo guddaan illee yoo sirra ka'e jiruuf jireenya kan kee keessatti illee wanta guddaa yoo kan taatu ta'e wanta san riskii fudhachuu qabda. Ofitti amantee wanti kun rakkoo uumame hundaafiyyuu rakkoo kooti jettee ofitti amanteetiin fudhattee ergasii muusa san fooyyessuudhaan rabbii kan kee kadhattee of cinatti hojjechuudha kan qabdu. So kanaafiyyuu jiruuf jireenya kan kee karaa kanaan jijjiiruu dandeessa. Inni kun isa shanaffaadha. Isa jaffaa fi isa xumuraa isiniif haa dabalu tokko. Isa kana egaa namoonni hojjedheen jijjiirama jettan isiniif barbaachisaadheetii yaada. Action jedhaniin warroonni faranjoota. Action jechuun wanta tokko hin hojjedhettee erga karoorfattee booda yookaan immoo pilaan erga gootee booda wanta sanarratti qabatamaa hojii irratti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila kana ni bita yoo jedhee yoo karoorfadhee mobaayila kana bitachuudhaaf karoora qabaadhe qarshii sana eessa argachuu akka qabu waan itti dhiyaadheetiin jiru karoora kiyya keessa jira karaa itti argachuu danda'u kanaan dura pilaan godhee waan qabuuf daariitti maal godha erga karoorfadhee mobaayila kana bituu qaba. Egaa yeroo baay'ee wanti tokko maalidha pilaan yeroo gootan yeroo karoorfattan karoora humna keessanii olillee karoorfachuu qabdan karoora akkamitti karoorfachuu dandeessan viidiyoo takka wal argina. Garuu karoora akkaataa ittiin karoorfatan sadarkaa keessanii garaagarummaa qabu. Abbaan qabeenyaa tokko
Kanaaf dura kaampaanii tokko yoo qabaate kaampaanii lammaffaa godhuudhaaf kan karoorfatu. Maaliif tokko ni qaba ammas lammaffaa biildi gochuu qabaa jedha. Nuti immoo namoonni sadarkaa keenya kana keessatti argamu jiruuf jireenya keenya jijjiiruu qabna kan maatii keenya jijjiiruu qabna jenneeti kan kaanu jalqaba. So jalqaba irratti abbaa qabeenyummaa san guutuudhaaf dura jiruuf jireenya kan kee jijjiiruu qabda. So jiruuf jireenya kan kee jijjiiruudhaaf immoo aakshinii fudhachuu qabda. Hojii wayii wanta karoorfate tokko irratti hojjechuu qabda. Osoo hojjetin jijjiiramuu hin danda'u. Haasa'uudhaan jijjiiramuu hin danda'u. So kanaafiyyuu aakshin jedhuun jechuudha. Kana damee hundarratti iyyuu fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf barataan tokko waggaa tokko guutuu ji'a 10 barateetiin ji'a 10 kana keessatti firii inni argamsiisedha kan gaarii isaaf kennuu danda'u. Garuu waggoota darban kana keessatti yookaan immoo waggaa ji'a 10 kana keessatti yoo hin baratin yoo hin qo'atin yoo sirriitti cimaa hin ta'in yoo yeroo hunda ofii isaatii of hin jijjiirin qormaata sanarratti ni kufa. Ergasii immoo aakshiniin inni agarsiisu tokko illee jiru kufaatiin achitti irratti baay'ee jechuudha. Aakshinii jechuun jijjiiramuudha. Jijjiiramuudhaaf hulaa tokko balbala tokko barbaadu jechuudha. Wanta hojjechuudhaaf karoorfatte sanarratti xiyyeeffachuu jechuudha. Isa hojjechuudha. Hojii san gochaan agarsiisuu jechuudha. Wanta biraatii miti. So gochaan argisiisuu qabdanii egaa inni kun akka dabalataatti isiniif ibsa. Egaa viidiyoo teenya tanarraa keessatti bara 2018 jiruuf jireenya keessan jijjiiruu yoo barbaadan iccitiiwwan kanneen 5 isa dabalataa tokko isinif dabalellee itti edaatanii isaan kanneen kaalkuleet gootanii gara jiruu keessanitti jiruuf jireenya keessanitti hiiktaniitiin yoo kan itti fayyadamtan taate jiruuf jireenya keessan ni jijjiirtu. Garuu akka saayintistoonni addunyaa kanallee ibsanitti namoonni wantoota kanneen amma isiniif ibse 5 kanneen hin guunne gonkumayyuu successful ta'uu hin danda'an jijjiiramuu hin danda'anii jedhan hayyoonni qorattoonni damee kanarratti qoratan. So isinis jijjiiramuudhaaf wantoota kanneen guutuun dirqama keessani. Egaa viidiyoo teenya tarraa keessatti akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Bara kana keessa wantoota bal'aa wajjin hojjenna akka hojjennu jennes abdii qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan gara faamilii keenyaatti seenaadha. Egaa kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga asitti nagaan jiraadhaa.